Hidhattoonni gama lixaa fi kibba Oromiyaa mootummaa lolaa jiran marii biyyaalessaa qophaa'aa jiru irratti hirmaachuuf haalduree kaa'uu isaan ibsan. Gareen waraana bilisummaa Oromoo mootummaan ABO jedhee waamu haalduree kaa'uu kan ibse osoo mootummaan marii irratti isaan hin affeerini. Qondaaltonni mootummaa marii dhimma garaagartee humnoota siyaasaa biyyattii gidduu jiru furuuf yaadame irratti kanneen qawwee qabatanii lolan hirmaachuu isaan ifatti hin dubbanne. Gareen kun seera maleessummaa babal'isuun himatamuu fi galmee shororkeessitoota dhiifama galmee shororkeessitoota keessattis galmaa'eera. Namoota siyaasaa hiikuu galmee shororkeessummaa keessaa bahuu waraanni Eertiraa Itoophiyaa akka bahuu fi koomishinii walabaa hunduu irratti waliigalee jiraachuu qaba jechuun akka haalduree itti kaa'e. Dhimma kanarratti dubbii WBO Odaa Torbii gaafadheera. Yoo mariin gaggeeffama ta'e marii isa dhugaa kan haqaan kan dhugumaa stakeholderii hunda bakka tokkotti buusee enforcement mechanismii kan karaa third party mediation'iitiin akka jiru akkasitti gaggeeffamuu qaba malee haala ammaa mariin kuni kan mootummaan kun marii jedhee promote godhaa jiru nagaa hin buusu. Legitimacy ofiif kennuuf waan irratti hojjetaa jirudha malee kan dhugumaa biyya kana nagaa buusee stakeholderii hunda walitti fidee marii dhugaa kan consensusii tokko fidee biyya kanaa gara fuulduraatti geessu miti jechuu keenya. Tole, ibsa sana keessatti wanni ibsan jira wantoonni 6 isaan haaldureedha jechuudha. Akka haaldureetti fudhatamuu danda'a. Yoo mootummaan haalduree sana guute malee marii biyyaalessaa irratti hin hirmaannuudha yaadi keessan? Hin hirmaannus garuu karaa tokkoon immoo mariin dhugaas gaggeeffamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf otuu stakeholderiin warra akka hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hidhaa keessa jiranii akkamittiin mariin gaggeeffamuu danda'ama. Duratti yeroo dubbattu qaamii sadaffaa jiraachuu qabanaan jette maal jechuudha? Marii kana kan gaggeessuu qabu qaama sadaffaa ta'uu qabaadha? Qaama sadaffaa yommuu jennu amma yommuu akka mariin kunii organize ta'aa jiru yommuu ilaaltu marii kana qopheessaa jirus kan wanti irratti mari'atamu hojii irratti oolchuu qaama tokkodha mootummaa madi. Booda yoo gareen tokko wanti irratti mari'atame wanti irratti konsensii walii galame irraa maqe kan qubatti qabee kanatti balleesse sanatti balleesse jechuu danda'uuti barbaachisaadha jechuu keenya. Garuu mootummaan akka ibsetti adeemsisuun walla bakka ta'etti koomishiinaroonnis uummataan filamaa turanii kan dura gaaffiin keessa itti gaafatamni koomishinichaa waajjira ministeera muummeedhaa ka'ee afyaa'ee mana maree bakka bu'oota uummataaf ta'eera. Kunneen wanni taasifaman ni jiru. Kana irrattis gahaa mitiidha amma yaadi keessan. Amma walaba independent commissionii jedhamu kuni waanuma mootummaan ofiif qopheessadha. Warra ofii amanee keessatti galchifachedha malee wanta amanamuu danda'amu miti. Garuu ragaa maal qabdu himannaa akkasii gaaroo dhiyeessitan isin? Yoo mootummaa karaa tokkoon unilaterally ofii uumee ofii independentidha jedhe akkamittiin where was the consensus that it is independent? Nagaa buusuu garuu ga'een kan mootummaa guddaa ta'uu danda'a. Isinoo ga'ee keessan ba'uuf qophiidha. Humni kana durasii waliin hariiroo tolchee TPLF nagaaf carraan kenna jechuun sochii akka taasisaa jiru dubbateera. Gama keessan kan argaa hin jirru. Lakki xiqqoo dogoggorteetta sirratti maalii fi nuun waggaa 3 kana marii fi nagaa irratti balbala cufneen beekna. Mootummaanis akkasuma jedha. Karri kobanaadha isinis akkasuma jettu. Garuu lafarratti moonni socho'ee mul'atu. Yoo mootummaan kuni legitimate steps towards peaceful resolution yoo fudhate nutis duukaa buuna. Garuu conditioning jira. Garuu kanadha kan nu barbaannu. Si'a baay'ee jenneera. Kanaafuu mootummaan dursa yoo fudhate socho'ee faana buunaadha yaadi keessan? Foundationally rakkina qaba sirni amma biyya kana bulchaa jiru. Sirna kanarratti deddeebee deemuu reformii gochuu miti. There has to be a new foundation.